si arge baay'ee si akkineemi Yesuus gurraachi ka'ee hin hirkate maaluun taasisi yaa gooftaa dhaloota abadiif eegamu barsiitiin murreeffadhu Waaqayyo abbaan mana isaatti hin beekamu. Malu ya Waaqayyo ija keenya banii gara kee laalla Jamma hafuuraa rukutamnee jirra adda baanee jirra jireenyi inni foonii nama nu hubachiisu amaaf gaarii jireenya hafuuraa jirranneerra Malu ya Waaqayyo ija keenya banii araara siin jenna Waaqayyo nu baay'isi arge baay'ee si akkineemi Yesuus gurraachi ka'ee hin hirkate maaluun taasisi yaa gooftaa dhaloota abadiif eegamu barsiitiin murreeffadhu Waaqayyo abbaan mana isaatti hin beekamu. Ati nurraa kaasee jaamumaa ibsaa nurra taa'ee sagalee firraa nu fageesse har'a dhaloota du'a taa'ee hubannaa nutti hir'ate kan sagalee keetiin hubannu maaloo yaa Waaqayyo nu maaree si malee furmaatuma hin qabne araara siin jenna Waaqayyo nu baay'isi arge baay'ee si akkineemi Yesuus gurraachi ka'ee hin hirkate maaluun taasisi yaa gooftaa dhaloota abadiif eegamu barsiitiin murreeffadhu Waaqayyo abbaan mana isaatti hin beekamu. Baasile yaa Yesuus nurraa kaasii dheekkamsa kee intalli sinne yaa Waaqayyo baduuf jira gatiin meeqa kee sabni kee amma soofii nu barree wal caccabsaa fi garras kiyyoo diinaatti barsiisaa dubbisaa galee kee kan dhaga'een jiru dhugaatti araara siin jenna Waaqayyo nu baay'isi arge baay'ee si akkineemi Yesuus gurraachi ka'ee hin hirkate maaluun taasisi yaa gooftaa dhaloota abadiif eegamu barsiitiin murreeffadhu Waaqayyo abbaan mana isaatti hin beekamu. Araara siin jenna Waaqayyo nu baay'isi arge baay'ee si akkineemi Yesuus gurraachi ka'ee hin hirkate maaluun taasisi yaa gooftaa dhaloota abadiif eegamu barsiitiin murreeffadhu Waaqayyo abbaan mana isaatti hin beekamu.